السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجامتوتا في جالتمتوني خردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أنا كوت نجيني كي يكن جال الله كن كبجادا بك جرتن مرة سناجو إجا خردفتوسان كي يبرم سرّا كنا كذا تواني نسيم برسيسو يجودا حالا بروفايلي فيسبوك كيسن رتي درا غودا چودن دستنا سن تركيز يجودا درا جچون مال يجتن يجودا درا جچون فكي فيريفاي يجودا سنيگله فائدان درا دا هو مال يجتن يجودا درا فيسبوك كيسن رتي يو غودا تن يجودا فيسبوكين كيسن نم حياد دسو يجودا bu'aa feesbuuk keessan ishiin qabdu jechuudha. Feesbuuk keessan namni akka salphaatti gubuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Akkasuma namni riipoortii godhullee hin danda'u jechuudha. Isin fakkaatillee feesbuuk keessan namni gubuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Yoo duraa san feesbuuk keessan irratti godhatan yookiin piroofaayilii feesbuuk keessan irratti godhatan jechuudha isinii galee. Maaliif dhaabbanni feesbuukaadhaa hin eeyyamu jechuudha isinii galee. Hatta piroofaayilii feesbuuk keessanii san namni iskiriishuutii godhee jawwaala sarratti gadi buufatuu hin danda'u jechuudha. Maaliif kaampaaniin yaani yookiin dhaabbanni feesbuukaadhaa hin eeyyamu jechuudha. Diraa jechuun yaani afaan arabiffaatiin jechuudha isinii galee. Egaa diraa san piroofaayilii feesbuukaa keessan irratti godhatanii jechuudha. Feesbuukiin keessan illee nu yaalaa gubate jettanii isinii yaaddasu jechuudha isinii galee. Yaani ba'amaan jechuudha isinii galee yaani diraa jechuun afaan arabiffaatiin eegduu wahii jechuudha isinii galee. Yaani dhaabbanni feesbuukaadhaa yaani egaa piroofaayilii san irratti diraa san godhatanii siniif eega jechuudha. Namni akka salphaatti feesbuukiin keessan gonkumaayyuu hin gubatu jechuudha isinii galee. Diraa jechuun kan namni yeroo lola fa'aa deemu jechuudha isinii galee. Akka rasaasni nama hin dhoofne jechuudha kan laphee kanarratti jechuudha isinii galee. Laphee kanarratti uffatan jechuudha biyyatanii. Fakkeenya diraa san uffattee lolallee yoo deemte jechuudha isinii galee. Diraa san uffattanii lolallee yoo deemtan lola yaa'anii wanniidhaa yoo deemtan jechuudha. Diraa san keessan darbee rasaasni qaama keessan bira hin ga'u jechuudha isinii galee. Feesbuukiin lola deema akka hin jenne jechuudha isinii galee. Feesbuukiin lola deemu osoo hin taane diraa kana biraan darbee namni jechuudha. Feesbuuk keessan san irratti miidhaa gahuun hin danda'u jechuudha isinii galee yookiin fakkeenya riipoortii fa'aa yookiin ammoo isin fakkaatee ani gubuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Faayidaan isaadhaa kana jechuudha. Kanaaf feesbuuk keessanii baay'ee tokko barbaachiftuudha jechuudha diraan jechuudha isinii galee. Egaa kanaaf hordoftoota kiyyaa haala feesbuuk keessan irratti diraa san godhachuu dandeessan isinitti argisa jechuudha. Hanga xumura viidiyoo keetti nafaana turaadha. Viidiyoo keenya laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib gootanii maatiin of ta'uu hin dagatinaadha. Gamanumaan gara barumsichaatti sin geessaa nafaana bu'aan hordofaa isiniin jedha. Hayyee hordoftoota kiyya nafaana turaan hordofaa isiniin jedha jechuudha. Egaa barnaamajichi kana jechuudha isinii galee barnaamaja kana pilaastoorii keessaa kan daawuloodii godhatan jechuudha isinii galee. Daawuloodii godhadhee waan akka buufu asumaan isin argisiisa jechuudha. Liinkii aappii kanaa diskiriipshinii yuutuub chaanaala kee jalaa isinii kaa'e jechuudha isinii galee. Achirraa daawuloodii godhachuu dandeessan jechuudha. Irratti kilikni gootan jechuudha yeroo daawuloodii godhatanii buufatanii. Egaa haala kanaaf fuula kana isinii bana jechuudha. Garuu haala diraa kanatti godhatan haala baay'eetu jira garuu karaa salphaa karaa gabaabaa barnaamij kana arga jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo fuula kana isinii bana jechuudha. English kajoo haalat kilikni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bana jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane asirratti jechuudha fakkii namaa kanarratti kan kilikni gootanii. Achi booda aadaa akkoonti kajoo kanarratti kilikni gootu jechuudha. Isinii galee. Achi booda okay kilikni gootanii. Egaa achi booda gara feesbuukaa isin geessa jechuudha isinii galee. Egaa haala kanaan yeroo gara feesbuukaa isin geessa jechuudha isinii galee. Imeelii feesbuuk keessaniitii fi paaspoortii feesbuuk keessaniitti itti guutanii jechuudha. Isinii galeemi. Hayyee haala kanaan yeroo imeelii keessanii fi paaspoortii feesbuuk keessanii itti guutan jechuudha. Loogiin kajoo kanarra kilikni gootanii. Achi booda okay kilik gootu jechuudha. Egaa haala kanaan of duuba deebtu jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Suuraa piroofaayilii feesbuuk asirratti naaf fidee jira jechuudha isinii galee. Amma wanni godhuu qabdan jechuudha. Asirratti jechuudha fakkeenya maal kushaan kushiitan asirratti kilik gootanii. Achi booda haala kanaan barreeffama isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan barreeffama isinii fide fakkii diraa kanarratti daawwatanii jechuudha. Asirratti jechuudha asirratti kilikni gootanii. Egaa achi booda jechuudha yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane jechuudha. Enable after show kajoo kanarratti kilikni gootanii jechuudha. Piroofaayilii keenya irratti diraan godhamee jira jechuudha. Mee of duuba deebinee ilaallu jechuudha. Okay, Facebook irratti agallu. Ciboota piroofaayilii irraa dhufnu jechuudha.
egaa kanuma akkuma argaa jirtan jechuudha asirratti ni jirti jechuudha diraan dhufte jirti jechuudha isinii galee suuraa kanarratti yoo nama geengoon diraadhaatti maramee jira jechuudha haala kanaan jechuudha isinii galee egaa kanuma akkuma argaa jirtan jechuudha geengoon diraadhaatti maramee jira jechuudha diraan kanuma kana jechuudha egaa hordoftootan kiyya jechuudha diraan haala kanaan godhamti jechuudha egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa asirratti raawwata viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya yoo jaalatan laayik sheer gochuu hin dagatinadha akkasuma yuutuub chaanaala keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinadha waan hordoftootaniif galatooma